walumaa galatti uummanni kun hundi isaatu waan sammuun isaa nagaa qabdu natti fakkaachaa hin jirtu. Dhufee baasuuf taanaan baasee dafee bakkaan gahuudhaatutu irra jiraata. Hin dandeenyu taanaan dirmachuu iyyachuu isarra jiraata. Useetuma ofii isaatiif ni baasaa je ammaas hallayyaa birootti walaruun ummata sammuun isaa hin dalanya uummanni kun natti fakkaata. Maal barbaadde? Maal isin jedhuna? Maal feeta? Boo maal barbaadde? Maali namni akkanaa namni waan jiru keessatti jechuudha tasgabbii qabaatee waan isa fakkaatu godhuun isarraa kan eegamu wanta isa fakkaatu kan hin goone akkanumatti gigim dubbiin nama dhibdi dubbiin keessattuu dubbiin haajii. Maalumaat deemaa jira. Mucaan kunis michootana niin baasa jee fuudhee ammaas waan biroo keessan akka jechuudha. Nu warri bakka tana quba qabdan eenyu ka quba qabdan hin usinaa nuu bakka tana akeekaa nuu himaa lakkoofsa jara kanaa nuu kana barbaadinsa jawaan kanaa bakka dhaqin hin qabnu garuu barbaadinsa isaanii isinii waraabne asirra wanni finnulleef hin jirtu jechuudha. Garuu warri waan kana tideenyaan namoota kana quba qabdan ammaas taanuma taan darani waan ta'eef eeruu nu kannaa isin hin jenna. Kabajaa siin taatu. Akkana jette kaamila? Akkana jettee maal fidde sadii dhaadachaan waliin nagaa. Kana dhibee maaltu dhaaduu fide? Haji ofitti qaanfachuu qaba. Michiyoon tun nama galataati. Nama galatatu wanti dhaaddatuuf hin jiru. Osoo isiin mana yaalaa jirtu dhalarra amaliyaa ta'utti jirtu waan isiin gootu kana hunda dhiisee ofii mana keessaa waan inni godhaa ture agartanii jirtan. Amma dhaadachuu maaltu sammuun isaa nagaa ni qabdi. Meesan? Daluma kan yaa wayi beelti tummoo wayi addatu baraana lubbu jira rabbii yaa wayi ulaa banti ammallee namni biraa lubbuu jiranii tilmaana barkuma qabanii sabee haa duraan musanii taa'u jiru malee ulaa raawwanni Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota numaaf miidiyaa. Shama akkam jirtan. Bakkuma jirtaniin nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jecha arraas deebinee jirra. Maalii walitti deebine jechuun keessan hafa hin qabu. Inni beekamaadha. Keessattuu dubbii liinaa haaji caaltuu wal qabatee jechuudha. Dubbii kana walitti deebinee jirra. Maali dubbiin tuni dubbiin haji ho maalitti jira caaltuu maal keessa jirti akkasuma liinaan Faisal kaniin baasa jee itti dhufisan ho walumaa galatti isaan kun maalirra waliin jiran kayjuu waliin ilaaluuf walitti deebinee jirraa jechuudha. Isa kana waliin ilaaluu qoftiin gahaadhaa miti. Garuu isa fuula duraaf dubbanna waan ta'eef amma fiidiyuma waan isaan irra jiran kana ilaalleeti walitti deebina. Egaa turtiin keessan nu faana haa ta'uu isiniin jenna. Faisal? Faisaloonni qabamanii hojii argash. Faisal? Wayi Faisalis qabanii yaa rabbii nagalakkisi. Nagalakkisi. Nagalakkisi rohiiki. Nagalakkisi inji. Faisal? Daluma kan yaa wayi beelti tummoo wayi addatu baraana lubbu jira yaa rabbii yaa wayi ulaa banti ammallee namni biraa lubbuu jiranii tilmaana barkuma qabanii sabee haa duraan musanii taa'u jiru malee ulaa raawwanni gosi fuudhanii gajaaluu kan namni tokko gadi hin baane beekaniiti. Faisal? Wayi nyaatame haa Faisalis. Elaawwanni maan duraan ulaa walfiirraa fuudhaniif tana. Akkam ta'uu deemu? Dhugaa dubbachuudhaaf liinaa rabbumaatu gubbaadhaa itti faradi. Akkanuma haganuma jechuu dandeenyaas akkanuma jechuu dandeenya.
maaliif jennaan mucaan dhufe kunis nama miire dammaqiinsa waa hunda hubannoo hin qabne ta'uudhaatu nama mul'ata. Sababni isaa maali? Dhufee baasuuf taanaan baasee dafee bakkaan gahuudhaatutu irra jiraata. Hin dandeenyu taanaan dirmachuu iyyachuu isarra jiraata. Useetuma ofii isaatiif ni baasaa je ammaas hallayyaa birootti walanuun ummata sammuun isaa hin dalanye ummanni kun natti fakkaata. Maal jechuudha akka kun jechuudha. Kanaaf awwaan juu fi waan dhiisuleen beeku yeroo hunda kaniin isinitti dhaammadhu daawwattootaaf hordoftoota koo akkasumas warri gartee fuula kanarraan daawwataa jirtan hundi keessanuu yoo isiniif danda'ame viidiyoo tana babal'isaa warri isaan beekan kana biraan nuu gahaa lakkoofsa jaraatis akka arkan bakka isaan jiranis akka hubannu jara kanarraa waan beenyu inuma hin qabnu silaa qabaannee turtuudha bakka sanitti argamne jechuu barbaadeeti. Kanaafuu waan kana adaraa nu godhaa isiniin jaa. Egaa ammas mee viidiyoo tana ilaalleetuma walitti deebinaa turtiin keessan nu faana haa ta'u. Kan dhibu keessaa akka feete gootee qabattee ol naqattee waliis deebitee hulaa itti cufatte kana booda hoo maal goote kajuu viidiyoo tana keessatti walumaan ilaalla ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u. Yoo isiniif danda'an sheer godhaa babal'isaa dhaloota biraan gahaa warri jara kana quba qaban bakka jarri kun jiru akka nuuf ibsitan isinitti dhaamman. Yani nanti contoh orang, yani contoh, yani contoh nanti. Aku mau serti tangan ini sini aku mau. Kamu macam. Ada orang dapat di dalam jenis ini tidak? Hargai furan jiwa. Di mana jenis ini? Kami tinggal. Dawa kalau boleh jujur ini, ini mana dapat? Kami tinggal kami. Dawa nanti aku jadi wajar kalau kami mau tahu mana lagi sih. Sampai situ ya Rabbi ya. Dalam kesetan. Biar kau menjanta ya Rabbi ya kami tahu. Bahwa ini mana setan mana ini pun tinggal lagi sih. Ya Allah lagi sih. Wai kau menjanta dia roti jangan lagi sih dia bukan wanita setia. Lepas mati. Ini kan sampai anak jadi lagi sih. Bisa jadi lagi sih nak jadi dia. Sipko ini nama mutte. Sama makanan aja. Ini nama mutte. Mana mungkin dia nasi pun kabar lain adjustnya ya anak-anak kayak seperti. Nama mutte tidak boleh. Jangan makan sama cina kamu deh. Nak butuh cerita. Woi. Ini nama mutte. Kita lagi sini pemur deh. Ada pisau di mana kau masih jantah. Ini nama mutte. Sama makanan aja. Nanti bisa dinanti. Woi, mana kau masih jantah. Ini nama mutte. Mana mungkin dia nasi pun kabar lain adjustnya ya anak-anak kayak seperti. Egaa Oromoo arkaa jirtan waan viidiyoo tanara irratti liinaanis ta'aa jirtu. Liinaa qofaa miti kan liinaan baasa jee waan ta'aa jiru jechuudha. Namurte maal jechuudha namni akkanaa kun maali? Maaliif dhaqe maaliif namurtee keessa gale? Namni waan dandeettii hin qabne nama dandeettii qabutti yaammata. Keessa seenee namurte inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Wanni jaan hin jirtu jechuudha. Waan dubban wallaalle sadarkaa waan dubban wallaallee keessa jirraa jechuudha. Maal jechuudha namni akkanaa? Maaliif akkana godhata? Hogguma dhufe sanuu akkana maal jechuu osoo hin taane fuudhee maa isii tana baasuu hin dandeenye yoo hin dandeenye maa nafa itti yaamuu hin dandeenye. Maali namni akkanaa sammuu akkamiin deema? Sammuun isaa sirruma dalayitii mucaa kanaa.
Ani walumaa galatti uummanni kun hundi isaatu waan sammuun isaa nagaa qabdu natti fakkaachaa hin jirtu. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya waan isiniin jiru ammaasii tuntanaan osoo jirtu viidiyoo Haajiif caaltuufaa waan irra jiran walumaan asirraa ilaalla. Haajiisi kaanumaa kaan daranidha dubbiini. Waan inni keessa jiru viidiyoo tana ilaalleeti walitti deebina turtiin keessan nu faana haa ta'u. Maal barbaadde? Baali isin jedhuna. Maaliif bana? Maal waay. Maal feeta? Boo maal barbaadde? Baali isin jedhuna. Yaa kee ulaa maal banaa miti ulaan cabsinii nurraa deemi. Ulaan cabsinii nurraa deemi dalagaa yoom dhabdee miti ulaa sirraa bannee gana si wajjin gara kirkirii biraa seeni. Arbii. Aboo maal barbaadde? Ulaa banna jala kaamila. Maal asii qabda maal barbaadda maal? Ulaa banni isin jedhu ulaa banni. Maaliif bana? Caaltuu gaafachuu ulaa banni. Caaltuu maal gaafate? Dur maan gaafatin? Duruu hatuu hasad deemtaa hattuu? Yaa ki caaltuu gaafachuuf ulaan irraa ban isin jedhe kaamila. Maal goota yoo ulaa sirraa banee isin jedheen? Caaltuu jaartii gaafadha isin jedhe. Jaartii tama sii qabdu deem gaafa dhukaa jaartii tante yoo qabaatte. Hayi caaltuun ta'ee sadde jaartii ta'e caaltuun. Ulaan irraa bantu kaamila. Makalee haaduu ta'e tusanii caaltuun irra gaafatu dhufte tamaaleeti. Ulaan irraa bantu uummantu. Aboo deema sii dhama rabbisee haa godhu deem. Ulaan irraa bantu jechuudha. Hin badu Taa'ee ulaan cabsee useenaan. Mee cabsiitii namummaa qabaa mee cabsi. Ulaan bantu manarra. Dura mana qabaadhu dachi booda mana kiyya jedhi. Daa'ima keenya kenna. Shaararra bulaa mana kiyya hin jedhini akka namni mana qabu maal godhaa miti shaaraa gubbaa. Daa'ima keenya kenni isin jedhe kana. Daa'ima kasii kenna maasha Allah. Daa'ima kee nuti kennite eessaa qabda daa'ima silaati. Kalaas ani isin wajjin dubbiin barbaadu mucaa kee kan nama sabi. Daa'ima kee deettee as gaatte. Daa'ima kee kan naabaas yookaan ulaan irraa banna sitti mee jiran. Dannatti kennite daa'ima boo. Aboo deemasi. Yoo rakkoon sirra gahan ittiin gaafatu kaamila. Akkasii. Hayi kabajaan siin taatu. Akkana jette kaamila. Akkana jettee maal fidde sadhe dhaadachaan waliin nagaa. Akkasii. Ammallaan haasawutti raanii waan bira haajaa fardirra jiraa sii deebi'ee nurraa. Ulaan irraa banii isin jedhe. Egaa daawwattootaaf hordoftoota namaaf miidiyaa waan deemaa jiru walumaan harkaatti as keenye viidiyoo tanarraa waa hubattu, waa qabattu, waa barattu akkasuma waan jira hunduma ija taajjabbiitiin, ija nama waa hubatuutiin, ija nama waa xiinxalu yookaan nama waa addaan baafatuutiin waa addaan baafattan jeetumaan abdii qaba. Waan baafattan qabdan. Anis akkuma keessan taajjabbii waan adda baafadhe qaba jechuudha. Isinis waan adda baafattan jalatti nu barreessuun dagatina isiniin jecha. Mee waa'ee namoota kanaa yoo qaqqabanii ilaalanii namoonni kun fayyaa jechuun namatti sadarkaa ulfaachuu keessa jira jechuudha. Ani kama kiyyaan akkasittiin na dhagaame. Sababni nama galataa nama birootti jijjiiru jechuun dabatti jijjiiruun kara birootti hooka wanni fedhee woote haajaarra dhaqee kaamilaa fi sirriitti ulaatume maarree kiyyanaa kannaa osoo hin taane yeroo achi jiran san dhaqee waan silaa ta'uu qabdu godhee galfachuu isarra ture. Garuu kana osoo hin godhin maal godhu jira? Kun hin taane isiin ammaan tana erga isiin fuute osoo isiin achi jirtuutu meeshaa jalaa gurguraan turre. Arree isaa dhufee ulaatti tuma maaltu waan kana keessa jira? Dabni waan kana keessa jiru maal? Ilmooti qoollee sadarkaa fuudhee bakka amma inni geessee hin agarre hajaamu. Haati deessi immoo ilmooti qoo gubbaa ha jirtu. Ammaas bakkuma isiin ciibsutti ciisinsa dhorkuu hafite kuni fayyuma. Ani waan ju'uu hin beeku. Waan dubbadullee wallaaleetiin jira jechuudha. Waa'een uummata kanaa nama rakkaa sammuutti si taphata. Garuu isinis waa yaadda waan irraa hubattan jalatti nu barreessaa isiniin jecha daawwattootaaf hordoftoota numaaf miidiyaa. Egaa har'a qophiin nuti qabannee isiniif dhufne xiqquma tana egaa guddifadhaa like, share, like, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatina. Ammoo namoota kana hunda eeruu isaan akka nuu kennitan hadaraa isinitti dhaammannaa eeruu qofa nuu kennuu miti sheer godhaa yoo ifii keessanii hin beeknellee warra beeku bira viidiyoo tana nuu gaanii akka maal ta'u akka yoo dandeenye dirmannee waan kana hunda tolchuu dandeenyu isiniin jaa baay'ee isiniin jaaladha.